boordiin filannoo hojii raawwachiiftuu mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee galmee filannoo mijilisii waxabajjii 20 bara 2017 irraa eegaluun gaggeeffamuuf jedhu irratti ibsa miidiyaaf kenneera. Filannoon gaggeeffamu haqa qabeessaa fi hammataa akka ta'uuf sadarkaan hojjetamaa jiraachuu walitti qabaan boordii filannoo hojii raawwachiiftuu mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee obbo Jibriil Usumaan ibsaniiru. Bakkee uummanni itti galmaa'u kanaafuu Finfinnee keessatti yoo xiqqaate masjiida 315tu jira. Kanarratti ijaarsa barbaachisu hundayyuu koree filannoo kana adeemsisan hundayyuu ijaarreera. San qofaa miti warra filannoo kana ilaalanii yoo rakkina qabaates yaadatti kennuu danda'an as an observer bakkee komiin itti dhiyaachuu danda'u immoo garee komii ilaallus haala kanaan ijaarree jirra jechaadha. Sadarkaa magaalaa Finfinneetti galmeen filattoota waxabajjii 20 bara 2017 irraa eegaluun kan gaggeeffamu ta'us eeraniiru. Sanee diidama irraa jalqabee galmeen ni eegale jechaadha. Saamutaa lamaaf itti fufa jechaadha. Keessattuu saamutaa tokko keessatti Jumaa yookaan jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa yookaan immoo sabtii fi alhada galmeen ni gaggeeffama jechaadha. Filannoo gaggeeffamu keessatti kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Damee 5tu jira. Damee dargaggootaa umriin isaanii 18 irraa haga 35, damee shamarrootaan ni jiranii umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 18 irraa hirmaachuu ni danda'anii beeytota jechaadha. Kana saammachuuf yoo xiqqaate digirii awwalaa warri qaban ni hirmaatan jechaadha. Saniin alammoo ulamaa'ii ka jennu warra barumsa diinii islaamaa qaban jechaadha. Dameen inni 5ffaan maali? Damee warroota daldala irratti hirmaatan yookaan immoo qacaramanii dalagan yookaan immoo qotee bulaa horsiisee bulaa warri ta'an hundiyyuu damee 5ffaa irratti hirmaatan jechaadha. Namni tokko damee 5 keessaa ka jiru tokko filatee galmaa'a jechaadha. Filannoon gaggeeffamu hirmaachisaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf hawaasni musliimaa magaalattii hunduu yeroo qabamee fi keessatti galmaa'uun qaama bakka sabuu akka filatu boordiin filannoo hojii raawwachiiftuu mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee waamicha dhiyeesseera.